dursee bagaa bara haaraa geessan isiniin jecha kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti mukaasifaana turwaane jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti zamachaa Minilik ilmaan Oromoo Walloo irratti labsame akkaan cimee uummata dararaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Umar Saba waan qindeeffate qaba. Wallootti zamachaan Minilik ifatti labsamee uummata dararaa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti zamachaan Minilik uummata Oromoo irratti labsame ifatti dalagaa irra oolee uummata kaanidhaa kaan mana irratti gubaa kaan billaa yookaan albeen qalaa akka jiru bilbilaan mirkaneeffannee jirra. Roobii darbe kana namoonni lama aanaa Arxummaa Fursee Intalee iddoo jedhamtu bakka namoonni 32 geeffamanii akka qalaman isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Namoota lamaan sana keessaa tokko ilma Hasan Tolchaa ta'uudha odeeffanne. Hasan Tolchaan kan sirna gabroonfataa kana mormuuf qawwee fudhate yoo ta'u, sababa abbaa isaatiif jecha ilma isaa albeen uummata gabaa deemu fuulduratti qalanii gocha Minilik hojiitti hiikaa jiran jedha maddi oduu keenyaa kuni. Aanaa Dawwee Harawaa keessatti sirra deddeebiin uummata irratti lola bananii uummata nagahaa bahaaf gala dhorkaa jiru humni addaa Amaaraa fi Affaar. Dabalataan godinuma kana aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti nuti federaalaa fi poolisii jechuun namoota hanga 2 fi 3 uffata federaal poolisii itti uffisanii jiran kun akka jiruun liyyuu haayilii naannoo Amaaraa yoo ta'u ganda keessa deemanii namoota baay'ee qabanii as buutee dhabamsiisaa akka jiran dubbatu. Namoonni qabaman kun hedduun isaanii as buuteen kan hin beekamne yoo ta'u namoonni hangi tokko mana hidhaa Shawaroobii keessatti hidhamanii beelan dararamaa jiru jedha maddi odeessa keenyaa kun. Akka maddi keenya kun jedhutti namoonni hidhaman kun guyyaa irraa al tokko qofa nyaata xiqqoo goggoyduu argatu jedhu. Haala kanaan yoo bubbulan beelumaanuu dhumuun isaanii hin oolu jedhu maddi oduu keenyaa kun. Aanaa Baatee keessatti amma hidhaan dubartoota irratti akka xiyyeeffatee jiru dubbatu namni nuti garasii dubbisne tokko. Dubartoonni qabaman kun hedduun isaanii warra naggaadee yookaan daldalee of jiraachisu jedha maddi keenya garasii dubbisne. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo bara haaraa sababeeffachuun injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuun barame. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo bara haaraa sababeeffachuun injifannoo addaa galmeessee jiraachuu beeksise. Amajjii 1 bara 1973 guyyaa gootichi Elemoo Qilxuu rasaasa jalqabaa dhukkaase jechuun maqaa guyyaa kanatti waraana sirna nafxanya Abiyyii fi ilmaan Minilik likkii galchuun hidhaan baay'ee hiikkate irra caala waraana sirna nafxanyaa lafarraa qulqulleessuun injifannoo goola beeksisee jira. Akka ragaaleen bahaan mul'isanitti gootichi waraana bilisummaa Oromoo bara haaraa 2022 kana injifannoo akka gaafa Elemoo Qilxuu amajjii 1 bara 1973 dhukkaasa jalqabaa injifannoo goola besanii wajjin wal fakkaatu jechuun konkolaattota booji'aniin dhaadannoo geessisaa oolaniiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon baga guyyaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo kabajan nagaan geessanii jenna. Dhaamsa bara haaraa fi amajjii 1 guyyaa ajajaa olaanaa ABO waboo. Bal'ina isaa Saayid Dawweetu qindeeffate. Dhaamsa bara haaraa fi amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa ABO waboo muddee 31 bara 2021. Miseensota ABO waboo kan qabsoo bilisummaa Oromoo dirqama duraa godhatanii falma hadhaawaarra jirtan waraana bilisummaa Oromoo hawwii saba guddaa dhugoomsuuf wareega qaalii baasaa jirtan qeerroo fi qarree Oromoo sirnaa fi diina Oromoo irratti warraaqsa gaggeessuun mirga uummata keenyaaf falma hadhaawaa fi boonsaa cichoominaan gaggeessaa jirtan uummata Oromoo hojjettoota barsiisota daldaltoota ogeeyyii fayyaa fi qonna hojii tajaajila sabaa irratti hirmaattanii jirtan marti kan sirna gabrummaa hadheeffachuun haqaa fi ofirratti hirkannoon qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf hojjettan akkasumas tumsitootaa fi deeggartoota qabsoo cunqurfamtoota impaayera Itoophiyaa maraaf baga bara haaraa kan 2022tiin isin gahe. Barri haaraan kunis bara uummanni Oromoo diina isaa ofirraa kaasee bilisummaa fi walabummaa isaa ittiin gonfatu akka ta'u akkasumas diinni uummattoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru bakkaa ka'ee hawwii fi fedhiin uummattootaatti guutamu akka ta'u
abaawwa boonni hawa waan bara dhufuu keessatti raawwatamu aggaamuuf fedhii fi hawwii ummataaf qabsoof nuuf furuuf dhimmoota bara darbee keessatti raawwataman ilaaluun fardiidha. Bara 2021 keessa haala qabsoon keenya keessa ture haala ummata keenyaa fi haala diinaa wal nyaachisuun eegala. Guyyaa uummanni Oromoo gabrummaa jalatti kufeerraa eegalee saamtonni impaayera Itoophiyaa maqaa mootummaa qaban sirnoota cunqursaa diriirsanii uummata Oromoo irraan miidhaa irraan ga'uunii fi mirga uumaa fi seeraan qabu sarbuu malee uummata Oromoo akka uummataatti ilaalanii mirga isaa kabajuu fi fedhii agarsiisan hin mul'anne. Saamtonni kun akkaataatti qabeenya uummata Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo saaman uummattoota Oromoo fi saboota cunqurfamootti hamilee cabsuun bittaa jalaa turfatan mala dhahaa jiraatan. Dattammoo saamtonni sirna PP impaayera Itoophiyaa uummata humnaan bituuf murteeffattee asitti gochaalee suukanneessaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo irratti gaggeessuun gara lola wal irraa hin cinneetti seenanii jiru. Gaaffii uummattoota humnaan ukkaamsuuf yaaluun dhukkuba impaayerettii daraan hammeessee gara galaafachuutti saffisaa jira. Uummanni Oromoo mootummaa isaa bakka bu'ee dantaa isaaf dhaabbatu dhabuu irraan qabsoo waggoota dheeraaf gaggeessa har'allee bakka hin geenye. Hawwii fi fedhii uummata Oromoo kana guutuuf sochii abaa'oo waboon dachee Oromiyaa dhuunfachuuf qarree fi qeerroo Oromoo hirmaachise. Qabsoo bilisummaa fi walabummaa gaggeessee jiruun injifannoolee gurguddoo argamsiisuun sadarkaa haalamuu hin dandeenye irra ga'ee jira. Dachee Oromiyaa kaabaa haga kibbaa dhihaa haga bahaa akkasumas giddu galeessa keessatti gadi of dhaabuun moonaa diigee kan Oromoo gadhaabaa jira. Diinaa fi meeshaa diinaa booji'ee addunyaa daawwachiisaa jira. Diina Oromiyaa weeraruuf itti bobbaate irratti tarkaanfii of ittisaa fudhachuun Oromoof wabii ta'uu mirkaneessee jira. Gamta tokkummaa humnoota cunqurfamoo kan mirga hiree murteeffannaa sabootaatti amanan waliin tolfatee moonaa diinaa diiguutti dhufee jira. Sochiin kunis bara kana qalbii barreessitootaa fi miidiyaalee idil addunyaa harkisee qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa idil addunyaatti fudhatama argachuun qeerroo bilisummaa Oromoo gara boqonnaa haaraatti tarkaanfachiisee jira. Kanaan warri kaleessa qabsoo abaa'oo waboonii fi Oromoon gaggeessaa jiru qabsoo shororkeessitootaaf jechaa turan har'a hireen impaayera Itoophiyaa miila Oromoo abaa'oo waboo jala jirti jechuuf dirqamanii jiru. Bara dabarsine keessa Oromiyaan dirree leenjii fi falmaa ta'uun waboon sochiilee isaa roga maraan finiinsee gara Finfinneetti imaluutti jira. Falmaan gaggeeffamu kun ammoo kan Oromootti kabaja hore boquu Oromoo ol qabee fi diinota Oromoo ammoo lafa ilaalchiseedha. Ilmaan Oromoo moonaa diinaa keessa jiran hedduun qabsoo abaa'oo waboon gaggeessutti hawwatamanii mooraa qeerroo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Booranaa Nadillootti namoonni 4 boolla volkaanoo ibidda qabutti seenuun dhumanii akka jirantu barame. Bal'ina isaa saabboontuu Wallootu qaba. Booranaa Nadillootti namoonni 4 boolla volkaanoo ibidda qabutti seenuun lubbuun darbe. Muddee 30 bara 2021 godina Booranaa Nadillootti haadhaa fi ilmoo dabalatee namoonni 4 boolla volkaanoo kan ibidda qabutti seenuun lubbuun isaanii darbu BBC'n maddeen irraa mirkaneeffate. Barsiisaa yuunivarsiitii kan ta'ee fi maatii biraan kan ture walakkaa gabaaboo namoota guyyaa kaleessaa muddee 30 bara 2021 bakka taateen kun itti raawwatame turanii fi ijaan argaa keessaa tokko. Akka namni ijaan arge kun BBC'tti himetti guyyaa kaleessaa namoonni sa'aatii 4 keessa bakka dhiheenya magaalaa Dilloo taate tokkotti ijoolleen 2 loon tiksaa turan. Ijoolleen kunniinis osoo taphachaa jiranii mucaan umriin isaa waggaa 11 ta'uu kophee isaa boolla gadi fageenya meetira 2 qabu tokko keessa jalaa bu'e. Mucaan kunis kophee isaa kana baafachuuf boollatti seenuun deebi'ee bahuu hin dandeenye jedhan. Boollicha gadi fageenya isaa meetira 2 ta'uun ho'a hamaa fi qilleensa hafuura nama kutu waan qabuuf mucaan achumatti gubatee lubbuun darbuu hima. Haati mucaan kun imiishee boolla kanatti seenuu dhageessee fiigdee mucaa ishee baasuuf boollicha seentus isheenis deebitee hin baane. Ergasii namoonni birmatanii dhufan lamas haala wal fakkaatuun boolla kanatti seenuun achumaan hafan jedha barsiisaan ijaan arge kun. Namni shanaffaa boolla seenee hatattama gargaarsa nama argateen midhaan gubachuu fi sirna haaraa galfii irratti ukkaafamuu isaa mudateen gara mana yaalaa geeffame lubbuun hafe. Akka jiraattonni naannoo sanaa jedhanitti kanaan duras waggoota muraasaan dura namni maqaan isaa Mokonnon Toleeraa jedhamu jiraataan naannichaa ta'ee naannoo sana albuudii jiraachuu ijoo wayii waan argeef jechuun qotaa ture. Namni kunis boolla kana guyyaa bo'insa isaa waan dhabeef halkan qotuun hanga meetira 6 gadi fageessee akka ture himu.
Ta'ulleen haalli bool'icha keessa jiru ho'a ibiddaa fi qilleensa afuura nama kutu waan qabuuf dhumarratti rakkoo fayyaa hedduu itti fidee jennaan itti dhiise jedha jiraataan naannichaa barsiisaa Wakaalaa Gabaaboo. Namni boolla kana qotaa ture boolli kun waan hamaa lubbuu nama galaafatu akka qabdu waan bareef jecha boolla mitira 6 ture kana hanga mitirii 2 afuufutti biyyoo itti deebisee akka cufelleen himu. Boolli bal'ina hanga mitira 4 ta'uu qabu kun gabaabaa fi namni keessa dhaabbatee harka yoo ol qabate kan qaqqabamu akka ta'elleen dubbatu. Ta'ulleen bool'icha dho'iinsa volkaanootiin kan uumame ta'uu waan hin hafneef qilleensa akka kaarboon monoksaayiidii kan nama ukkaamsuu fi ibidda kan qabudha jedhan. Boolla kana itti dhihaatanii namoota kana baasuuf hamaa waan ta'eef reeffa namoota 4 muka kolbaa uffata isaaniitti diruun harkifnee baafne jedha wakiilli. Reeffi namoota kunniin yeroo boolla keessa baafamu mucaa inni jalqabaa seenee guutumatti hanga gubate yoo ta'u 3 hafanis gartokkeedhaan akka gubatan arguu hima. Reeffi namoota boolla kanaatti lubbuun isaanii darbe sirni awwaalcha isaanii raawwatameera. Boolli hamaa lubbuu namoota galaafatee kun sababii qorannoon irratti gaggeeffamuu qaba jedhameef jecha ammalleen banaa akka turu ta'us himuu barsiisaa wakiil. Ilmaan Oromoo hidhuu fi ajjeesuun cimee itti fufee jira. Ilmaan Oromoo hidhuun ittuma fufee jira. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Gobbuu Sayyoo magaalaa Annoo irraa nama guddaa jaarsa biyya hawaasaaf quuqamuu fi uummata biratti fudhatama qabu obbo Zannabee Bingaaxee kan jedhamu gaafii tokko malee ergaa mootummaan hidhe guyyaan 4dha. Obbo Zannabeen qarshii baankii irraa liqeeffachuun hojii daldalaatti kan bobba'anii mana nyaata giroosarii fi konkolaataa doolfiin qabanidha. Obbo Zannabeen liqii baankii kana of irraa xumuran yoo ta'u mootummaan garuu saba Amaaraa Annoo jirtu gammachiisuuf jecha akka inni kisaaraa keessa galuuf shira hedduu irratti xaxamaa ture ittuma jira. Jaarsi konkolaataa ofii yeroo oofatu ilmi isaa yeroo oofus tiraafikoonni sababoota hedduu itti baay'isuun guyyaa guyyaatti adabaa oolu. Konkolaataan isaa akka hin hojjenneef dhama'u kan biraa ammoo namni kamiyyuu mana nyaata isaa mana koompitara isaa fi giroosarii isaa illee akka ittiin fayyadamne dhorkamee jira. Qabatamaan hawaasa naannoo tura gaabaa kashlabboota itti ijaaruun konkolaataan keeksuun qarshii ABO'tiin bitame waan ta'eef nuti waboodha abbaa torbeedha jechuun doorsisaa turan. Akkasumas halkan mana itti tumuun gadi ba'e jechuun doorsisaa turan. Kun utuu akka kanaan jiru roobii darbe utuu isaan hojii Amboo fi Finfinnee gidduu fi bakka Naqamtee deebi'anii hojjechaa oolanii dadhabanii utuu isaan gara mana isaaniitti galaa jiranii boqonnaa tokko malee hidhamtootaan qabamanii hidhamanii waajjira poolisii achi dararamaa jiru. Baay'ee waan nama gaddisiisu buqqaatonni Gobbuu Sayyoo irra jirtu wal ijaaruun olola addaa irratti oofuun mootummaan akka hidhamu gootee jirti. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanii qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.